السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota qaqqaliiwwan ijoolleen keenya ijoolleen Itoophiyaa ijoolleen Oromoo akkam jirtan nagaa keessanii fayyumaa jireenyi badhaadha jira jirtu baga jiraata alhamdulillah anis jira kuno hadha geenye alhamdulillah galata rabbi guddaa mee akkam jirtanis no haali jireenya fayyaan keessan maalirra jira yaa tokko ne lama jedhaadhuma dhufnee aggeenyerraa ka fuuldura keenyaas rabbumatu nu beeka inshallah rabbiin bakka jirtan maratti isinaati isiniin jedha Ayega arra waan nama dhibu naannoo biyya nu jiru kana keessatti daataan nuti fayyadamnu happy takka fayyadamna happiin sun nu jala dhaabbatee ture akkuma ta'etti qophii yaadaan hin kutu jedheeti olumaa gadi jedheeti kan hin asirratti argame jechuudha mee inshallah haga danda'ametti qophiin qabadhee isinii dhiyaadhe kaa'e akkuma beeytanu waama dhukkuba kanaati wanni biraan jiru amma yeroodhaaf waama dhukkuba kanaati kan nuti walii dabarsinu waama corona virusiti yaa biyya kamitti cimee jira isuma kana guyyaa guyyaarraa ilaalla arras akkuma beekamu haaluma wal fakkaatuun waama dhukkuba kanaarraa kan inni isiniif ibsu biyya kamirratti cimee jira isa jedhudha waliin kan laallu jechuudha inshallah rabbiin nu laaffise ayyeegaa kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaliiwwan ordoftoota abulinaatuuf otun gara qophii kiyyaatti achi isinin dabarsiniin dura saayimni kiyya tokko suuraa naa erge suuraa kana ammoo daawwattoota keetitti naaf mul'isii naaf affirii naan jedhee jira suuraa naa ergeetoo suuraa kana viidiyoo kan keessatti maxxansii ijoollee naa itti naaf affirii naan jedhee suuraan sun maal akka ta'e mee walumaan kan ilaallu ta'a suuraa daqiiqaa kan hin guunne kan walirratti hidhamee jirudha jechuun kan walirratti haqqanaabbaramee jirudha kanaafuu mee suuraa sana saayiba kiyyannaa ergee suuraa akkamii kan ta'e walumaan daawwannee walitti deebina turtii gaarii Ayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota ko suuraan kana fakkaata waan nama ajaa'ibu saayiba kiyyaattis galatoomii haala kanaan qopheessitee na erguu keetiif guddaa galatoomii egaa waan irratti barraa'ee jiru sana maalii kun jennaan dhaggeeffattoonni haa dubbifatanii jedhe inni sun maalidha subscribe godhaa fi jechuu isaati galatoomii gamoo kanaan ani galata obboleessa kiyya galatoomii galata guddaa na biraa qabda thank you ayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota tokko viidiyoon amma dura isinii waraabu keessatti qophiilee bashannansiisoo fi wantoota garaagaraa amma dandeettii kootiitti viidiyoo gaggabaabduu daqiiqaa takkaa fi lamaas isiniif irratti maxxansaati kan inni hojjetaa ture guyyaa addaa kana immoo kallattiiwwan gaggabaabsee gara qopheeffadhee dhufee sanatti kan isin dabarsu ta'a jechuudha sababiin isaas har'a ittiin qophoofnee viidiyoo na waraabadhee iyyaanne akkuma duraan isinii ibsee kanaafuu ittiin qophoofnee akkuma carraatiin amma bakka afuun qabu qophiin kun yaada jedhurraa kan ka'in yaa waan guyyaarraa galma waan ta'eef ammaas waan sa'aatii kana keessatti sa'aatii 24 kana keessatti waan argine waliif ibsinu waan ta'eef wanni kun akkuma ta'ee dhiyeessuuf hin qaba kan jedhurraa hin ka'ee viidiyoo waraabuu dirqamee jechuudha kanaafuu qophii isin bashannansiisu wantoota akka duraanii sana qabadhee hin dhufne naaf kolchaa dhiifama naaf godha amma kallattiidhumaan gara qophichaatti achi isin dabarsa egaan daawwattoonni viidiyoo koo please like fi share gochuu akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa YouTubein kun YouTube haaraadha ammas immoo subscribe isinirraa homaa argadhaa hin jiru dhugaa dubbachuuf Facebook kan koo jala yoo xiqqaate filoo 200,000 ol yookaan 3,000 olii fi namoota ad friendidhaan nama 5,000 ol akka walii galaatti nam 8 oltu Facebook
koo jalatti argamaa jechuudha. Nam 8,000 ol guddaallee miti, peejii guddaa miti. Peejiin koo feesbuuka xiqqaadha. Ammoo oo xiqqaatullee nam 8,000 jechuun nama xiqqaa miti. Nam 8,000 kana keessa namni 1,000 akkamitti subscribe gochuu dadhabame. Guyyaarraa liinkii isinii maxxansaan jira. Akkuma isin argitanii jechuun. Akkuma isin argitanii liinkiin maxxansaa YouTube kiyya peejii YouTube kiyya Facebook kootirratti share nan godha. Garuu immoo wanni takka likes ta'e subscribe hin jiru. Facebook riyoottan koo warri Facebook irraa maal akka wanne hin beeku dhugaa. Amma hin beeka saayimni kiyya ka Ridwaan Kamaal hin beeka. Gruupii warra Habashaarra deemnee jechuudha. Fakkeenyaaf isaan gruupii kana hidhatanii too namoonni peejii haaraa banate YouTube haaraa banate nama 5,000 akkasiin ta'anii waan isin dhibu jechuudha. Isaan waliif guddisan. Maaliif namni tokko peejii haaraa banatee dhufee achirratti liinkii isaa maxxansa. Yogguma san subscribe amma kanan barbaada yookaan 1,000 yookaan 10,000 yookaan 5,000 barbaade maxxansa. Yeruma sana jechuudha haga inni barbaade san godhaniif. Ammoo nuti dhannee aniif saamni kiyya kun dhaqnee maxxansine liinkii keenyaa jechuudha. Anis kiyya maxxanse inni kan isaa maxxanse. Dhugaa dubbachuuf namni 20 subscribe nun goone Habashaa Oromoo waan taaneef waan biraa miti jechuudha. Isaan garuu akka jiranitti ijoollee Habashootaati. Ijoollee ijoolluma jara ollaa keenyaati jechuudha. Kanaafuu please ijoolleen Oromoo maaloo mee waan kanas sammuutti qabachuudhaan wanne jedhaati ijoolleen ammaasis FB koo jala jirtan dhugaa jechuudha. Waan takka waan biraa wanti isin nuti walii goonu hin jiru jechuudha. Mee subscribe gochuun maaliif isinitti ulfaate? Kun gaafii isin ta'u yaa isinummaan sammuutti qabadhaan isinin jedha. Asumaan egaa kallattiidhaan gara qophiilee guyyaa hadhaatti nachi isin dabarsa inshallah. Hanga xumura qophii kootitti na wajjin hin turan affeerraa kooti. Laalaatuma akkasuma laayikii fi share gochuu hin dagatinaa obboleeyyan kiyya akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa oolmaa guyyaa hadhaatti ilaalla jechuudha inshallah rabbi jedhee. Akka waliigalaatti jechuudha guyyaa kaleessa nama toora miliyoona 2,400 fi akkasii jennee turre har'a guyyaa hadhaa baay'ee dabalee jira. Isa sanarraa ilaalleetu bira dabarfanna inshallah. Akka waliigalaatti guyyaa hadhaa dhukkubni koronaa vaayirasii namoonni akka guutuu aalamaatti irratti argamee jiru. Nama miliyoona 2,500 fi 22,433 akka waliigalaatti guutuu aalamaa irratti argamee jira jechuudha. Irrees ni deebi'a. Nama miliyoona 2,500 fi 22,438 irratti namoota kana irratti argamee jira akka guutuu aalamaatti jechuudha. Torbee tokko keessatti laalame nama miliyoona 3 galuuf deemaa jechuudha. Torbanuma tokko keessatti. Egaan akkasuma namni dhukkubni kun lubbuudhaan galaafatee jiru nama 1,100 fi 74 fi 292 qaqqabanii jiru. Namoonni du'anii jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa dandamatan nam 600 fi 63 fi 609 ga'anii jiranii jechuudha. Kan dhukkuba kanarraa fayyanii gara maatii isaaniitti makaman nagaadhaan jechuudha. Egaa amma kunneen akka waliigalaatti amma gara tarree takka haga 10 warra jiranitti achi isin dabarsaa haga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Akkasuma guyyaa hadhaa kana USA'n Ameerikaan sadarkuma tokkoffaa qabattee marraarti. Ameerikaan guyyaa hadhaa nam 981 du'aan dhabdee jirti. Akkasuma nam 9,400 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa biyya Ameerikaatti qabamee ooleera. Kun riikerdii jalqabaati. Kan jalqaba riikerdii jalqabaati. Amma irratti namni 9,000 guyyaatti dhukkubaan qabamee biyya kamittuu hin mul'anne guyyaa hadhaa biyya Ameerikaa keessatti nam 9,400 guyyaa hadhaa koronaa vaayirasiin qabamee ooleera jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Ameerikaa keessatti nam 800 fi 200 fi nam 800 fi 2,100 fi 59 sadarkaa tokkoffaa irratti argamte jechuudha Ameerikaan.
Mee kan Ameerikaa kana irraan isinii deebi'a. Ameerikaan jechuudha guyyaa hadhaa namni isiin du'aan dhabdee koronaa vaayirasiitiin jechuudha nama 981 yoo ta'u guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan namoonni biyya Ameerikaatti qabaman nama 9,400 akka waliigalaatti nama 80,000 fi 800 fi 2,159 sadarkaa tokkoffaa irratti argamte Ameerikaan jechuudha. Akkasuma Spain guyyaa hadhaa nama 430 du'aan dhabdee jirti. Dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa biyya Spainitti namni dhukkuba kanaan qabame nama 3,968 jechuudha. Akka waliigalaatti hoo nama 200,000 fi 4,178 sadarkaa lammaffaa irratti argamte Spain. Itaaliin guyyaa hadhaa nam 534 du'aan yoo boqotu guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabame biyya Itaaliitti nam 2,729 guyyaa hadhaa dhukkuba koronaa vaayirasiitiin biyya Itaaliitti galmaa'ee jira jechuudha. Akka waliigalaatti nama 183 fi 957 sadarkaa sadaffaa irratti argamti Itaaliin. Faransaayinn guyyaa hadhaa hin qabamnes namni achitti dhukkuba kanaan du'e hin jiru. Garuu akka waliigalaatti nama 100 fi 55 fi 383 sadarkaa afuraffaa irra jirti jechuudha Faransaay. Jarmaan guyyaa hadhaa namni 72 dhukkuba kanaan boqoteera lubbuu dhabeera. Kan guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabame biyya Jarmaanitti namni 800 fi 93 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 100 fi 47 fi 900 fi 58 sadarkaa shanaffaa irra jirti Jarmaan. UK'n sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa. Biyya UK'tti namni dhukkuba kanaan lubbuu dhabee nam 800 fi 28 yoo ta'u kunneen warra du'an jechuudha guyyaa hadhaa. Kan dhukkuba kanaan qabame guyyaa hadhaa biyya UK keessatti nama 4,000 fi 301. Akka waliigalaatti biyya UK keessatti nama 100 fi 29 fi nama 44 sadarkaa ja'affaa irra jirti UK'n. Torbaffaan Turkiidhaa guyyaa hadhaa biyya Turkiitti nama 119 du'e. Namni 4,000 fi 611 dhukkuba kanaan qabameera biyya Turkiitti jechuudha guyyaa hadhaa. Akka waliigalaatti nama 95 fi 591 sadarkaa torbaffaa irra jirti jechuudha Turkiyaa. Saddeettaffaa irra kan jiru Iraaniin guyyaa hadhaa nam 88 du'aan dhabdeerti dhukkuba kanaan. Akkasuma nama 1,297 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'ee jira jechuudha biyya Iraan keessatti. Akka waliigalaatti nama 84 fi 802 ni sadarkaa meeqaffaa irra jirti Iraan? Sadarkaa 8ffaa irra jirti jechuudha. Salgaffaan Chaayinaadha. Chaayinaan guyyaa hadhaa namni biyya Chaayinaatti dhukkuba kanaan du'e hin jiru. Akkasuma namni dhukkuba kanaan qabame nama 11 yoo ta'u akka waliigalaatti nama 82 fi 758 sadarkaa 9ffaa irra jirti jechuudha UK'n. Chaayinaan. Kurnaffaa Ruusiyaadha. Ruusiyaan guyyaa hadhaa namoota 51 du'aan dhabdee jirti. Akkasuma nam 5,000 fi 642 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii jiru jechuudha Ruusiyaa keessatti. Egaa akka waliigalaatti nama 52 fi 763 sadarkaa kurnaffaa irratti argamti jechuudha Ruusiyaan. Ayyee kabajamtoota qaqqaaliiwwan ijoollee keenya tarreen sadarkaa 1 haga 10 jiran kan guyyaa hadhaa isa kana fakkaata jechuudha. Akkasuma gaggabaabsee 1 haga 5 warra jiran kan biyya Arabaa kanan isiniif dhiyeessaa turtii gaarii.
Kan Saudi Arabiyaa guyyaadhaa namni 6 du'aa yoo boqotu namni 1147 dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Akka waliigalaatti nam 11,631 qaqqabdeerti jechuudha. Biyya Saudi keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman kana qaqqabanii jiru jechuudha. Nam 11,631 qaqqabanii jiru jechuudha. Dubaay keessatti guyyaadhaa namni 3 du'aa yoo boqotu nam 490 guyyaadhaa dhukkuba kanaan galmaa'e. Akka waliigalaatti biyya Dubaay keessatti nama 6,533 qaqqabanii jiru. Akka waliigalaatti jechuudha. Qatar guyyaa hadhaa nam 518 dhukkuba kanaan qabameera garuu kan du'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti nama 6,533 irran isinii deebi'a akka Dubaay guyyaa hadhaa namni 3 du'aan boqoteera. Namni 490 dhukkuba kanaan guyyaadhaa galmaa'eera. Nam 7,700 akka waliigalaatti jechuudha. Nama 7,755 qaqqabanii jiru jechuudha namoonni dhukkuba kanaan qabaman biyya Dubaay keessatti. Hayyee kan biyya Qatar guyyaadhaa namni du'e hin jiru. Akkasuma nam 518 guyyaadhaa biyya Qatar keessatti dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Akka waliigalaatti biyya Qataritti nama 6,533 qaqqabanii jiru jechuudha. Bahareen guyyaadhaa nama 45 dhukkuba kanaan qabame garuu kan du'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Bahareen nama 1,952 jechuudha. Oomaani guyyaa hadhaa nama tokkotu du'aan boqote nam 98 dhukkuba kanaan qabameera. Akka waliigalaatti nama 1,508 qaqqabee jira jechuudha biyya Oomaan keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman. Egaa kunneen gaggabaabsee kan isin dhiyeesse kan biyyoota Arabaa naannoo nuti jirru kanaati jechuudha. Amma gaggabaabsee akkasuma kan gara biyya keenyaa yookaan gara Afrikaatti isin dabarsa. Biyya tokko haga 5 fa'aa yookaan immoo sadarkaan osoo hin ta'in biyyoota haga 4 haga 5 fa'aa keessaa isin ibsa jechuudha warroota ollaa biyyoota keenyaa jechuudha. Ayyagaa guyyaa hadhaa Egipti keessatti namni dhukkuba kanaan qabame hin galmoomne akkasuma namni du'e hin galmoomne. Akka waliigalaatti nam 3,333 jechuudha biyya Egipti keessatti. Suudaan nam 700 jedha guyyaa hadhaa kan du'e yooma hin galmoomne immoo. Akkasuma Eertiraan nam 39, Soomaaliyaan nam 177, Keenyaan guyyaa hadhaa nam 15 dhukkuba kanaan qabame. Akka waliigalaatti nam 296 qaqqabee jira. South Africa nam 3,300 qaqqabeera guyyaa hadhaa namni qabames ta'e kan du'e hin jiru jechuudha. Egaa Morokoo keessatti guyyaa hadhaa namni tokko du'aan boqoteera. Akkasuma namni 440 guyyaa hadhaa biyya Morokoo keessatti dhukkuba kanaan galmaa'eera. Akka waliigalaatti nam 3,186 qaqqabeera biyya Morokoo keessatti jechuudha. Ayyagaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan dhaggeeffattoota viidiyoo koo qophiin kan guyyaa hadhaatiif an qabadhee isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaataa jechuudha. Egaa qophii wal fakkaatuun boru sa'aatii kana hoo Rabbi jedhe aga wal arginutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Yoo isinitti tole subscribe, share, like gochuu hin irraanfatinaa. Wassalaam.